waan tokko gaafa gootan yookaan wanta tokko gaafa hojjettanii jireenyuma keessan keessatti ana irraa barumsa guddaa akkasii fudhatan abdii guddaa qaba. Wanti kuni gara kamitti na oofa? Gara kam na geessa? Dhumni isaa maal ta'uu danda'a? Jedhaa itti yaada. Haga kanan taanetti hin ta'uuni. Maaliif isin jedhee beektanii? Wanta na quunnameen argee isinitti mudhu jechuudha. Egaa viidiyoon kuni paartiidhaan itti fufaani. Kanaaf hammaduma paartii isaatti obsaan na dhaggeeffadhaa isiniin jechuun barbaada. Egaa wanta ta'uu fi wanta dhufu dhumarra walumaan ilaalla. Yoo Waaqayyo jedhee nagaa koollee daganne ashama harka fuune akkam jirtu hordoftoota siifan giddoo bakka jirtanitti nageenyi baraarra Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Ana arguu baga nagaa dhuftan isiniin jechuun jaalladha. Egaa warri mana kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatiin akkasuma share akkasuma gaa like gochuun yaadaa fi qeeqa qabdan commenti jala kaa'uu hin dagatiin isiniin jechuun barbaada. Har'a viidiyoo tokko isiniif qabadhee dhufee jira. Wanta gidduu kana na quunname jechuudha. Guyyaa yeengaddaarraa kaasee garraatti achumarra jira. Kanaaf waan kana immoo isiniif qooduun koo dirqama natti ta'eera. Sababni isaayyuu narraa akkasii waan guddaa barattan abdii guddaan qaba jechuudha. Egaa haa ta'u micawoota akkatu akka carraa ta'ee karaa peejii tiiktookii kootiin laayiviis gubbaa osoo hin taa'aa jiruuti. Ijoollee faaratootee nyaasofnaa jiruuti. Dhuftee na seensi maaloo jennaan seenseeni. Achiin gaafa dhuftee seentu achuma peejiidhuma sun tiiktookiidhuma gubbaarratti maaloo na gargaari bilbila keenaa kenni keessaan gaafa ishiin jettuuni tole jedheenanis lakkoofsa bilbilaa koo kana fuudhee kenneefi. Ani bilbila lama akka qabu beektu waan ta'eef bilbila koo irratti narratti dawwalte tuma laayivii keessa jiru. Gaafa ishiin irratti dawwaltu anis ishiitti haasa'e innaa suura namaa natti ergitee seenaa jiru hundumaa natti ergitee jechuudha. Ishiinis maal jettee natti ergitee micettiin boontuu abdii jedhatti dhalattuu jalduutti bara 1995 dhalatte. Boontuun abdii immoo saatii ammaa kanatti boqotteetiin jirti. Sababiin walitti bu'iinsa maatii ishii irraatiin kan ka'e. Boontuun abdii waggaa 6 kan ishiin biyya arabaa keessa hojjette. Haa ta'u malee turtii waggaa 6 kana keessatti waggoota 6 kana muluu birri ishii yookaan maallaqa ishii maatii irratti ergaa turte. Yeroo darbe immoo abbaa ishii fi obboloonni ishii namoonni 5 iddoo tokkotti waan du'anii jiranii fi gadda sunirra osoo illee jirtuuti birri ishii ammoo huqqubee seentee birri 900 haati ishii dhorkatteeni. Sababii ishiin itti dhorkatte illee gaa isinitti himuu danda'a jechuudha. Gaafa ishiin dhorkattuuni miceettiin immoo akkasuma eessumni ishii illee jiraanii. Eessumni ishii illee itti bilbilee birrii kee xumurreerraa finneerra jedheen jechuudha. Micittiinis abdii kutannaa keessa geessee of ajjeeftee jette. Ishii sababii maalirraan kan ka'e kan ishiin duute gaafa jedhuuni ishiinis micettiin kuni jalqabni isaa nama biraa jaallattee jirti biyya keessatti. Osuma nama biraa jaallattee jirtuuti gara biyya kanaa dhufte. Maatiin beeku na fakkaata. Jaalala micettiif jaalala micichaa. Osuma kanaa jirtuuti ishiin gara biyya arabaa kana gaafa dhuftu as geessee immoo nama kana walitti bu'an natti fakkaata. Gaafa kana mucaan kun immoo maal godha dhaqee maatii ishiitti himate. Egaa akka sagalee maatii ishii jedhutti sagalee harmee ishiiti jedhanii kan natti erganii sagaleen harmee ishii amma na harka jira jechuudha. Maaliif jennaani eenyumtuu akkas namaan hin jedhuuni. Hin jedhamus haati haadha taatee akkas namaan jetti jedhee hin yaadu'an jireenya koo keessatti isinii galee sababni isaayyuu haadhadha waan taateef jechuudha. Hamma fedhe osoo ta'e illee hamma fedhe osuma balleessite illee mucaan kuni haati akkasitti natti fakkaatu. Garuu gaa isaanii sagalee haadhaati jedhanii sagalee natti erganii jechuudha. Hamma danda'amaa ta'e sagalee haadhaallee akka ta'e karaa isinitti dhaggeessisuu nan yaala. Egaa anis egaa waan kana hundumayyuu marrajaa kanarraa fuudhee akkasuma ijoolleen kun nama 4 kan isaan naa dawwalan. Tokko hiriyyaa ishiiti yookaan isa biyya kana teessee jaallattedha. Dubar 3 immoo hiriyyoota ishiiti dubartoota 3. Anis dubartoota 3 kanarraa haasaa kana hundumaa gaafa fuudhu haasaa isaanii wal fakkaatan. Mucaan immoo icciitti ishii hunduma caalaa beekan. Dura qopheeffadhee kaawwachuu qaba ture miti maamilii.
Innaa mucaan immoo waan hundumayyuu dursayyuu hin beekaani. Amma gamaan jedhaniini kanatti fakkaata sagalee. Mee sagalee haaraati kun dhaggeeffadha. Iga akkuma sagalee kana dhageessa sagalichi baay'ee dheeraadhaani. Maal jettiini haati mucaa isheetiini akka sagaleen kun dhufetti yoo mucaa kana itti deebitee wajjin jiraatte wajjin hin jiraattu. Garuu mucaa kana afaan immoo itti deebitee hin jiraattu yoo ta'e immoo akkuma jettu kana amma kaasi bilbila isaa bilookii jalaa baasi. Amma kaaftee garuu bilbila mucaa kana bilookii jalaa hin baaftu taanaan foon abbaa koo boolla keessaa fuudhee nyaadha waliin agarruu jettee. Keessi dabartee immoo yoo birrii harka keerraa qabaatte qoricha bitadhu. Yoo birrii immoo harka keerraa qabaachuu baatte immoo kan sii caccaalanuu du'aa oolu waan ta'eef fooqirraa ol darbadhuu du'ii jettee sagalee qabdeefaati. Hamma kanan goonetti birriin qubee keessa birriin baheera nyaanne balleessineera birrii keessa fudhanneerraa. Sinii galee birrii keessa fudhanneerraa. Hamma mucaa dhaqxee bilookii jalaan baafnetti birrii keessin argattu qabeenya keessin argattu jettee sagalee qabdee fi gahaati. Egaa micittiinis dursa gaddarra jirti. Maatii ishii jalaa dhumaniiruuni. Ammas immoo haati erga akkas jetteeni abdii kutannaa keessa baateetu maal goote baarkeenii dhugde. Gaafa ishiin baarkeenii dhugdu guyyaa sa'aatii 8tti kan sa'aatii 11tti kan isheen dhugde jechuudha galgala. Halkan kana dhukkubaa buleetu hospitaala geesse egaa akka ijoolleen kun fidanitti viidiyoodhaan illee agarreerraa gisee olii fi deebisiisu illee jedhaniiru waa hedduu dubbataniiru jechuudha. Egaa barii sa'aatii 2tti lubbuun ishee keessaa baatee jedhanii fidanii dubbii kana. Ani amma dubbii kan walaa fakkaatu dhugummaa isaa hubachuuf jecha maaliin godhee bilbila nama biraa naa kennaana inni tokko bilbiloota bakka arfa isaanii bilbila walii isaanii naa kennanii. Dursaa micattii hawwii jedhamtu tokko kan naa dawwalee itti aansee kennaa kan jedhamu tokkodha. Itti aansee immoo hiriyyaa micattii ishii duute suniiti Sumayyaa jedhamti. Amma immoo Loomii kan jedhamtu kanan naa dawwalee. Egaa anis kanuma hunda irraa fudhadhee haasaan isaanii tokko taanaan mucaa kana gargaaruuf jedhee tanan haasaa kana baasa. Gaafa nani dubbii kana baasu maal godhu dhufan laayibiirratti dhufanii dubbatan sagalee nuuf ta'a uummata Oromoo jedhan. Sinii galee. Egaa kanarraa osoo hin naqiin micittiin duute jedhan hospitaalatti duute jedhan. Erga hospitaala seente hospitaalarraa kaafteetu hospitaala keessatti duunaan maal godhanii reeffa fuudhanii gashanii mana madaamitti. Mana madaamitti reeffa fuudhanii gashaniitu gaafa mana madaamii ga'u reeffi micattiin oddoo obboleettii madaamii ishiitii kan hojjettu namni biraa jirti Oromoo keenya Sumayyaa jedhamti. Bilbila micattii duute ishiitu qabata. Sumayyaa kana qabata. Bilbila micattii duute Sumayyaatu qabata. Ishiitu boontuun akkamitti akka duute boontuun reeffi akka mana jiru waan hunduma kan dubbatu Sumayyaan. Keessa dabartee waan isin ajaa'ibu wanaani reeffa laalinaan jennaan lakki jedhee ani garaa akkasii hin qabu. Garaattiin reeffa laalaa hin danda'an. Ergasii gaafa ijoolleen maaf reeffa laaluu dhiifte gaafa isaan naan jedhanii waan hin godhu waan hin dubbadhu waddaalee jechuudha. Annan didee jedheen. Naan didee dhugaadha kaa. Egaa mucayittiin kuni sababii maal taanaan madaamiin reeffa fudhattee galte. Akkamitti seerri osoo jiru
akkamitti madaamiin keessattuu seerri biyya kana baay'ee cimaadha baay'ee ulfaata. Otoo seerri jiru akkamitti madaamiin mucoo kana reenfa ishii fudhattee galuu dandeessi jedhee gaafan gaafadhuuni miccittiin sababii aarii haadharraa kan ka'e madaamii ishiitiin illee yoon du'e biyyatti nan gashiini asumatti na awwaali malee jetteettiin jedha. Akka jetteettiin ishii maatii ishii dhaga'anii ronnaan haati ishii dursa haati ishii dhageesseetti. Garuu idirii nyaachuuf eeggachaa jirteedha. Waan sabaqa dhugaa dubbachuudhaaf bitaa namatti gala bitaa jechuudha. Bakka dhugaa isin jira gaafas baay'ee tokko na burjaajessanii mataa koo na dhukkubi. Haga halkan sa'aatii 8 achirra bullee. 8 sa'aatii 9 walakkaa akkasitti 8 walakkaatti. Isinii galee. Inna egaa mucattiin kun erga duute sila sababii maal ta'uuf bilbilli ishii online ta'ee ta'a tokko erga duute wanta sila ajaa'ibu immoo jechuudha. Bilbilli mucattii ishii duute kanaaf sagalee mucattii ishii duute kanaaf sagalee mucattii hawwii jedhan alatti dawwaltu sagaleen haadhaa tokko kanarra immoo darbee mucattii ishii Sumayyaa jedhan kun mucattiin Arsiidha. Ala musliimadha. Isinii galee ijoolleen shawaa keenyaaf ijoolleen Arsii garaagarummaa qaba afaan isaanii. Sagaleen isaanii ammas tokkodha. Isinii galee egaa gaafa duraa dubbanni maal jenne hunduma isaayyuu irra geenya jedhe. Amma kaleessa immoo maal nuu fidanii dhufanii barii sagalee madaamiti bilbila madaamiti itti bilbiladhanis bilbila madaamii natti kennan. Anoo gaafa madaamitti bilbilu hin duune jette ishii. Madaamiin hin duune nama akkas jedhamuyyuu hin beeku kan koo miti kan koo kan biraatii jette ishii. Isaan bakka irraa dubbii isaa fidan ani hin beeku. Isinii galee egaa kun hundumtuu haa ta'u duute erga jedhanii erga waan hunduma kana dubbatanii biyya kana keessatti biyya seerri jiru keessatti as mitiiti Itoophiyaa keessatti yoo laaltanii amantii musliimaa fi amantiin kiristaanaa takkaan awwaalamu beekna hedduun keenya. Waan isa kaanii beenxee fi ortodoksiin garaagarummaa qaba awwaalchisaa mitiin akkas akka biyya keenyaatti amma akkas ortodoksii fi beenxee iddoo tokkotti hin awwaalamu. Garuu akkamitti madaamiin ishii jettee akkamitti madaamiin asitti awwaaluu dandeessi? Gaaffii guddaa natti ta'e. Yoo mucaatti deddeebi'ee gaafadhu sagalee riikoordiillee baay'ee fanaasaa ture baay'ee waraabaa ture. Mucaan afaan isaa tasumaan jijjiiramu. Kan kaleessa jedhee har'asuma jedha. Isuma jedha malee garaagarummaa qabu. Mucaan immoo haadha manaa goote. Sirii galee. Wantichi baay'ee wanta ulfaatudha. Rabbi beeka gara kamitti akka deemu hin beeku ani. Amma dandeettii qofa amma haqimii koo na yaala. Sanii ol garuu maa gochuu hin danda'u. Garuu hamma dhugaa ishii bahutti hin taa'u ammallee taanaan. Dhugaa ishii nan barbaada. Ani Rabbi cubbuullee naa baasu hin beeku malee jechuudhaan gaafa natti fakkaatutti yoo tarii mucaan kun duutee mucaan kun birriillee itti nyaateera ta'e. Kana yaada. Sinii galee hin beeku rabbaa beeku hin beeku ani. Innaa jechuudha. Viidiyoon kun irraa hin ga'a. Hin dheerata. Paartiidhaan isinii fida waan ta'eef boru walitti deebina. Viidiyoo kan biraatiin walitti deebina. Inshallah Rabbi moonaa kadhadhaa. Akka dhugaa mucaa kanaa bahuu danda'utti amma fedhesoo ta'ee biraa hin hafuuni. Wantoota garaagaraa walitti daataa garaagaraa walitti sassaabee waan hin jiruuf hin hafuuni biraati. Innaa kanaafuu amma waan dhaggeeffattaniif galatoomaa isinii jechuun jaalladha. Egaa viidiyoon kun har'aa kana fakkaata. Paartii 2 isaa ammoo mallee nan isinii fida.
wantoota gurguddaan isinii fida ganaa. Kanaaf obsumaan na eegaa isiniin jechuun jaalladha hordoftoota koo. Anarraa immoo waa guddaa akkasiin barattan abdii guddaan qaba. Sababni isaayyuu ani har'a gaafa isaa dhufanii sagalee nuuf ta'edhanii ani gaafa viidiyoo waraabu namoonni baay'een dhufanii maal jedhanii garaan keenya hinnaanee piraayiveetii godhe. Garaan keenya hinnaanee piraayiveetii godhe. Achumaan na dafee piraayiveetii godhe. Kuni har'a osoo dhimmi na caalu jiraate namni ammas hin beeku ga'a. Maaf hojjette jedhamee na gaafachuu danda'u. Ayitaawwan hin beekamu. Isinii galee kun anumarratti jireenya koo irratti illee rakkoo guddaa fida. Akkasuma hojii koo kanatti illee akka ani hin baane godha jechuudha. Kanaaf viidiyoon koo irraa kana fakkaata lafa nagaa tura.